hojii dhabdummaa akka naannawaa fi biyyattiitti mul'atu salphisuuf dargaggoonni hojii barbaaduu osoo hin taane hojii mataa isaanii kalaquu akka qaban ibsame. Yuunivarsiitiin Haramayaa dargaggoota hojii dhabeeyyii waldaa gamtaa waliif jedhamuun gurmaaniif leenjii kenne. Leenjiin kalaqa hojii to'annoo balfa gogaa fi qajeeltoo kaazinan irratti xiyyeeffachuun guyyoota 5f kennamaa turuu Yuunivarsiitii Haramayaatti ogeessa tajaajila misoomaa kan ta'an obbo Muhammad Shaamii ibsanii. Leenjiin Yuunivarsiitichaa Haramayaatiin dargaggoota waldaan gurmaan kunneeniif kenname kalaqa hojii qabiinsa maallaqaa qajeeltoo kaazina fi akkasumas to'annoo balfa gogaa wal qabatee kennamu ibsanii jiran. Leenjichi dargaggoonni garas hojiitti galuun dura maalummaa kalaqa hojii qabiinsa maallaqaa fi akkaataa dhaabbilee garaagaraa faana hidhata uummachuun hojjechuu danda'an irratti dargaggoonni hubannoo akka argataniif kan kenname yoo ta'u, hundeeffamaa fi babal'ina magaalaa Maayatiin wal qabatee qabiinsa balfaa fi naannoo magariisaa uumuu irratti hojjechuun galii mataa isaanii akka qaban gochuuf leenjichi kennamuu obbo Muhammad ibsanii jiran. Leenjiin akkuma xiyyeetti kalaqa hojii irratti fi kaayizanii ammas qabiinsa maallaqa fa'aa irratti jalqaba hojii uumuu kanarratti fakkeenyaaf ijoolleen tun hojii waan hin qabneef hojii erga uumatan booda haala maallaqa itti qabatanii fi haala meeshaa isaanii waan barbaachisaa ta'e itti kaayatan kaayizanii fayyadamu sana kanneenis akka baranii walumaa galatti baranii hojiidhaaf akka isaan hin dhimne kan leenjiin dura barbaachise jechuudha. Fakkeenyaaf amma Mayaasiitii jedhanii waan magaalaa Nairobii uumamee jira naannoo baatee kanatti keessaa buusanii wal qabatee magaalaan guddichaa waan jirtu qulqullina naannoo magaalaa sanillee eeguudhaaf ijoolleen tun sanirrattis gurmooyitee biizinasii illee haala itti argattu hojjetaa biizinasii akka maallaqa akka itti argatan kanarrattis leenjiin kennamuufi jira. Siitiin leenjiin deeggaraa waan hundaanuu waan isaan hojii irratti rakkinoota adda addaa isaan mudate haala isaan itti gaafataniif hin gargaaraa. Kana duras waldayoota adda addaa lukkuu fa'aarratti waan adda addaa irratti gurmaanii jedhan akkuma gargaaraa turetti isaanis hojii uummatanii waggaa hojiitti seenan waan isaan rakkatan waan isaan gaafatan hundaan leenjis haa ta'u gargaarsa meeshoota adda addaatiinis haa ta'u yoo fakkeenyaaf hojii qulqullinaa irratti bobba'an taate gaarii fa'aa bitee fi kennuufi meeshaa barbaachisu tuuttaa fa'aa kophee fa'aa waan ittiin dalagan meeshaa deeggarsa ogummaatiin walumaa galatti meeshaa fi deeggarsa ogummaatiinis cinaa dhaabbate. Yuunivarsiitii Haramayaa dargaggoota naannawaa waldaa gamtaa waliif jalatti hundaa'aniif deeggarsa barbaachisaa kan godhu akka ta'es ibsamee jira. Koolleejjiin biizinesii fi ikoonomiksii Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa kan ta'an obbo Ramadaan Yuusuf hojiilee yeroo ammaa Yuunivarsiitii Haramayaa roga barnootaa qorannoo fi hirmaannaa hawaasaan hojjechaa jiruuf galata guddaa qabaachuu ibsuun leenjiin dargaggoota kunneeniif kenname mata dureelee hedduu kan hammatee fi qindoomina kan qabu akka ta'e ibsanii jiran. Haramayaa Yuunivarsiitii haalaan wanni inni koomunitii irra dalagu jiru haalaan galateeffachuu barbaade jechuudha. Maaliif jennaan akkuma amma gartuu kanatti Haramayaa Yuunivarsiitiin piilarii sadeen guutee dalagaa jira jechuudha. Piilarii sadeen jechuun tokko barsiisuudha, bariif barsiisuudha. Zaat learning kan jennu learning piilar. Kan lammaffaa immoo riisarchiidha. Ni agarraa dhaaboota hedduutu gara Haramayaa Yuunivarsiitiin maqaa Haramayaa Yuunivarsiitii publish godhaa jira. Sadaffaan isa community engagement kan jennu kana jechuudha. So this pillar it's major waan ta'eef amma akka gartee Afrikaattis akka addunyaattis kana hojiirra oolchuudhaan nu barsiisaa jira. Fakkeenyaaf amma koomunitiin amma inni hannaa jiru tokko leenjii amma ijoolleen fudhachaa jiran kana jechuudha. Kaayyoon guddaan leenjicha keenya har'aan tana waa sadii hammata. Dhugaa dubbachuudhaaf leenjii keenya har'aa ajaa'ibaati. Maal jechuudha? Yeroo biraa kan barame taayitilii tokkorra qophaa'a leenjisaan. Yoo interpreneurii ta'e interpreneurumatti achi baha. 5S yookiin kaayizen kan jennu yoo ta'e sanumaan achi baha. Sadaffaa immoo solid waste management kan jennu naannoo keenya qulqulleessu with cleaning our environment or greening environment kan jennu reduction 5 ROG wal qabsiisneeti kan leenjaa jirru leenjisaa jirru jechuu barbaadeeti. So waan sadeen kana compile godhee merge godhee integrate godhee hojjechaa jira jechuudha. Kanaafuu ijoolleen tun hedduu carra qabeessa. Tokkoffaa wanni isaan leenjisee entrepreneurshipidha. Maaliif saayinsii sadiitu walitti qabamee waan kana akka implement godhan jechuu danda'a. Saayinsii solid waste managementii qofa yoo ijoolleef kennu ta'e managementii jalaa hafee jira jechuudha. Kanaafuu jalqaba maal godhuu qaban ijoolleen tun waa'ee akkamitti if dandeenyaadha wanni isaan ture beekuu qaban.
konseptiin san immoo entrepreneurship jedhama hojii uumachuu hojii uumachuu keessatti akkuma beeknutti naannoo kanatti ijoollee hedduutu kan hojii hin qabne akkuma addunyaatti reetiin hedduu guddaadha nuti garuu akka biyya keenyaatti kana hunda xiqqeessuudhaaf Haramaya Yuunivarsiitii hojjetaanii nuti gaheen keenya leenjii kennuudha Haramaya Yuunivarsiitiin garuu maybe unemployment rate kana xiqqeessuuf hedduu tattaafachaa jira jechuudha. San keessaa amma fakkeenya ijoollee tana hundeeffamni isaanii kanuma Haramaya Yuunivarsiitii jalqaba financially conceptually whatever yaadaan isaatu bira dhaabbachaa jira jechuudha. Tokko isaatu consult godha lammaffaa immoo isin agartan kana tiraaktara guddaa million bitamu kana bitee harka kaa'u deeme jechuudha ijoollee tana. Kana jechuun carraa guddaa hin argamne jechuudha. Kan abbaan fedheewu siin goone. Kana Haramaya Yuunivarsiitiin ijoollee teenyaaf hojii xiqqeessuudhaaf naannoo kanaaf jee dalagaa jira jechuudha. Kanaafuu ijoolleen tun amma gizee leenjii kana leenjite kana booda maal taati gaafii jiruuf tokko hojii mataa isaanii uumanii namaafillee yookiin hawaasaafillee hojii uumuudha. Kaayyoon isaanii kaduraa. Saniif jecha maal leenjaan entrepreneurship waan jiru kana leenjaan jechuudha. Lammaffaa eega san fixan booda waa'ee fayyaa isaanii eeguudhaaf 5S yookiin Kaizen kan jennu. Maaliif 5S kun waa 5 keessaa qaba. Shanan tokko soortii jennaani naannoo keenya tartiiba qabsiisuudha meeshaa. Lammaffaa setting item in order jennaani. Sadaffaa immoo shaayin jennaani. Afuraffaa standardize jennaani. Shanaffaa immoo maybe sustain jennaan. Arri S shanan kana gadi fageenyaan leenjaanii jiran jechuudha. Egaa kana leenjaan booda maaltu irraa eegama kan jiruuf hogguu dalagan fayyaa isaanii eeggachuuf. Maaliif waa hunda dura fayyaatu dura waan ta'eef namni tokko gizeen fi dalagu osoo fayyaan isarra hin geenye fakkeenyaaf wastiilee type of waste kan jennu hedduu jira. Hazard indana hazard illee bikalama qoonna. Kanaafuu isaan kana eeggannoo malee hojii seenan taate fakkeenyaaf qulqullina mana haakimaatii gizee baasan lilmeen doomtu takka yoo jirte kisaanas itti ta'a jechuudha. Leenjichi kalaqa hojii to'annoo balfa gogaa fi kaasnaan irratti xiyyeeffachuun kan kenname yoo ta'u dargaggoonni fayyummaan isaanii eegamee akka hojjetan leenjichaan qajeeltoon kaasnaa irratti xiyyeeffate kennamus obbo Ramadaan hubachiisanii jiran. Hogguu fi hojii uuman namaafillee hojii uumuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf waan sadeen kana tokkoffaa kan amma isin jee interpreneurship ifi hojii argatanii nama biraa hojii biraatiifillee moodeelii ta'uudhaan takka ammoo isaafillee hojii uumuudhaan maaliif jennaan namni ammoo warra soddomtee eegale kun boru dhibba sadii ta'e agarta. Si galee kana jechuun maabarri amma dhaabbata kun asirratti hafa jechuun miti. Boru ifiifillee if danda'anii inkaamiin isaanii lakkuma guddatuun if jalattillee warra hojii dhabaa fakkaataa akka isaanii kana baasuudhaan hawaasaafillee moodeelii ta'uudhaan naannoo keenya waasa jiirra dalagan. Tokko unemployment hojii dhabaa xiqqeessuudha kaayyoon isaanii. Lammaffaa naannoo keenya green environment deebisuudha. Fakkeenyaaf plantationii tololtummaadhaan dalaguu. Lammaffaa hawaasuma kanaa waa'ee qulqullinaa barsiisuudha. Maaliin jennaan huccuu adda addaa gibbiilleen gargaaruudhaan uffata gartee fakkeenyaaf piraayim ministeeriin keenya irra guddaa gizee qaamaan bahee isa qulqulleessu. Campaign jennaani official campaign kan jennu ni beektanis fakkeenyaaf warri akka Adaanach Abeebee faan Finfinnee irratti ammoo isaan hojjechaa jiran moodeeliidha jechuudha. So nutilleen gartee raayii sanarra dhaabbannee mootummaan keenya kun ifiifuu gajjee waan kana godhaa jira. Why not as who minus who waan jiru jira. So nuti gaa inni wanni deemuuf ifii xara gosoon ta'in nuuf moodeelii ta'uufi. So moodeelii san immoo nuti lafa qabu dhiisuu hin qabnu. Kana hojiirra oolchuudhaaf ijoollee tana kanarra leenjisnee lammaffaa environmentii keenya kiliin gochuudhaan magareessuudhaan yeroo tokko tokko tololtummaan bahanii waan kana gaa isaan itti gaafatamummaa wanni isaan hojjetaniif income generationidha kaayyoon isaa tola ooltummaa miti. Garuu galii argachuuf if danda'uuf namni tokko maal argachuu qaba galii argachuu qaba. Gara biizinesii siyaan jechuudha. Uummata fayyadaa hawaasa fayyadaa ifiillee fayyadamuudha. Garuu kaayyoon isaanii kanarratti naftu. Ifiifis naannoo kanallee qulqulleessuun kaayyoo isaaniiti. Viijinii isaaniiti. Hojii dhabaafillee hojii uumuunis kaayyoo isaaniiti jechuudha. Guyyaa tokko tokko immoo bahanii torbaanitti iskeejuuliidhaan hawaasa kana bika gartee qushaashinii irra guute haasuudhaan hubannoo hawaasaa ifii hubatanii hawaasa illee hubachiisuu. Tokkoffaa hawaasni naannoo fi kana qulqulleessuu irratti namuu hawaasa qofaa miti dhuunfaarraa maaltu eegama kan jiru hawaasa barsiisuu kanallee kaampaayinii kanallee mishinii fudhatan jechuu isaan kun gizee qooshaasha namarraa fuudhanii deeman madaabaraa fuudhanii qofaa miti ka deeman
ergaalee dabarsaati. Gorsallee maaliif naannoon kun keessanii abbummaadhaan waan akkaataa itti qushasha kanatti qeessanillee ibsa kannaa fi lammaffaa agartee akkaataa itti of eeggannaa ni jiraame amma fakkeenyaaf hojii nama biraatii dhiisu takka san akka hojii gara isaanii hawaasni deebisu yaadaan gargaarsa hawaasaaf kennuun cinaan dabalataan waan dalagan jechuudha. Kanaafuu isaan already profitii qofaaf dalagan jennee waan jala sararuu miti. Lammaffaa if danda'uun akkuma jirutti plus hawaasa jechuudha. Environmentii naannoo community isaanii serviisii gara filimii ta'e kanaan kennuudha. So gaa kana fakkaata. Akka kiyyaatti gaa carraan ani ergaan dabarfachuu barbaadu hawaasa keessatti gaa akkuma beeknutti hawaasni barachuunis barachuu dhabuudhaanis waa hedduu ilaalcha tokko tokko agartee awareness barbaadu hedduutu jira. Keessaafuu waa'ee hojii uumuu tanarratti. Namni keenya irra guddaa wanni inni beeku namni gizee hawaasni manatti si barsiisuuf mana barnootaatti si ergate just amatuma kudhalameen san baratee ganaa yuunivarsiitii seenee booda inkaamii fida malee san duratti waan gartee danda'amutti hin fakkaatu. Kuni jeneraalii waan akka biyyaatti jiru galii fiduu danda'a tokkoffaa. Hojii uumuu jechuun barachuu qofaa miti akka ta'eef barachuu jechuun immoo waliin gargaaruuf maali moor hojii san beekumsaan specialize akka goonee dalagu karaa gartee karaa ammata takkosi fudhatu ji'a takkatti dhiyeessuuf waan xiqqeessuu jaaniif sanii jecha yaa'u beekumsi nama barbaachisa. Haa ta'u immoo namni irra guddaa amma barattoonni keenya gartee barateetis jidduutti mureetis mana jiru hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu kana isaaniif waliin dhaamuu barbaadu akka ergaatti hojii entrepreneurship jechuun halaqummaan isaatu barbaadurra maybe seeking osoo hin ta'in maybe creating jobidha malee seeking miti. Adda gaa hojii barbaaduuf hojii uumuu. Kanaafuu nuti gara hojii uumuutti haaseenudha. Hojii uumuu dandeenyaadha. Akkamitti hajuu yaa mootummaanis hootaa nu jechaa jiru. Yuunivarsiitiinis yaadaan isiniin gargaara. Hojii uumuudhaaf socho'uu qabnaadha. Hojii akkamitti carraaleen qaceellochi jira. Qaceellochi jiran ni jira. Maaliif jarraan carraa jechuun opportunityidha. Opportunity jechuun rakkoo jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan rakkoon qabdu full of rakkoo jira. Hojii jechuun rakkoo jechuudha. Wanni isaaniitti himuu barbaadeef. Fakkeenyaaf gaa osoo koronaan hin dhufin maaksiin hin jiru. Just gizee koronaan dhufe maaksiin dhufe. Maaksii kana eenyutu entrepreneuriitu uume. Immediately inni warra shanyii kana dhaabbatee maal godhe? Dhukkuba kanaaf ittisuudhaaf maal godhuu qabnaadha? Maaksii uumuu qabnaadha. Such like entrepreneur jechuun kana carraa argatetti hojii uumuu dandeenyaadha. Fakkeenyaaf ushaashinii jira jechuun hojii jira jechuudha. Amma ijoolleen tun waste collectioniin dalagaa isaaniiti. So kun hojii uumuu keessaa fakkeenya tokko. Balfi naannoo guute jechuun hojiin guute jechuudha. So hojiin bashbashii jechuun fi barbaadeeti. More than akka isin yaaddanii miti. So even amma warri ammaan tan leenjaa ture kuni haleellee akkuma gartee isinitti taa'aa ture. So kanaafuu kootaati yaada yuunivarsiitiin isin cinaa jira. Yaada beekumsaraan dheebootiin agar yuunivarsiitii keenyaa hoota waan yaadan gaafadha. Communitiin bikkaan isin gahaadha. Financially garsaanis consultii gorsaanis taanaan reedii waan ta'eef waan isin hin galle yoo jiraate yuunivarsiitiin keenya guddaan maddi beekumsaa isin bira waan jira waan ta'eef madda bira teessanii hin dheebootinaan. Leenjichi akkaataa hubannoo dargaggootaa cimsuun danda'amu irratti saayinsiiwwan garaagaraa cufamuun kan kenname yoo ta'u yuunivarsiitiin Haramayaa dargaggoota kunneen hundeessuu gorsuu fi deeggarsa maallaqaa birrii miliyoonaan lakkaa'amu gochaa jiraachuu isaatiin galanni guddaan akka maluufis obbo Ramadaan ibsanii jiran. Hoogganaan waldayaa gamtaa waliif jiraataa magaalaa Mayaa Araddaa baatee kan tahan obbo Abdulmaannan muummee yuunivarsiitii Haramayaa leenjii qofa osoo hin taane konkolaataa balfa gogaan itti makfamuu fi birrii miliyoonatti lakkaa'amu deeggarsa gochuuf qophii ta'uu isaatiin maqaa dhaabbata isaatiin yuunivarsiitii Haramayaaf galata guddaa qaban ibsanii jiran. Leenjiin argamee irraa hubannoo guddaa argachuu fi waldaa gamtaa waliif balfaa gogaa maksuu irratti hojjechuuf qophiirra kan jiru yoo ta'u gara hojiitti yeroo seenan hawaasni miseensonni waldichaa hojiif yeroo mana namoota dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraa deeman hawaasni naannawa tumsa barbaachisu akka godhanis gaafatanii jiran. Hojiin waldichi hojjechuuf karoorfate balfa gogaa maksuu fi naannoo magariisa uumuu irratti waan ta'eef rakkoo akka
magaalaa Maayaatti bakka balfi itti gatamu walqabatee mul'atu qaamni mootummaa falaa akka barbaadus hoogganaan waldaa gamtaa waliif obbo Abdulmaannan gaafatanii jiran. Hirmaattonni leenjichaa irratti argaman kunneen biiroo leenjii mataa dureewwan kalaqa hojii to'annoo balfa gogaa qabiinsa maallaqaa fi itti fayyadama akkasumas akkaataa dhaabbilee biroo faana hariiroo uuman hojjechuun danda'amu irratti kenname irraa hubannoo bal'aa argatu yaada buufata raadiyoo hawaasa yuunivarsiitii Haramayaaf kennaniin ibsanii jiran. Naannoo yuunivarsiitii Haramayaa magaalaa Baatee irraa hin dhufe barattuudha. Akka hawaasa tokkotti leenjii takka fudhachuu jirra. Leenjii sun keessatti ammoo duraan dursee Haramayaa yuunivarsiitii fi akkasumas hayyuu FM keenya hedduun galatoomfadha. Warroottan dadhabbii kana keessa dabranii sagantaa kana qopheessanii nu yaamanillee akkasumatti leenjii nu kan nu jiranillee dadhabanii hawaasa kanaaf osoo hojjetanii kana hundallee niin galatoomfadha. Leenjii kana keessatti takkaffaa waa'ee interpreneurship waa'ee kalaqa hojii jechuudha. Kalaqa hojii kana akkamitti ofiif uummatta, akkamitti namaaf uumta, akkamitti hawaasa keetoo fayyadda, fuuldura future plaanii keetoo akkamitti akka uummattu waa hedduudha keessa laallee fakkeenyaaf ammaas akkaataa naannoo teetti qulqulleessu waste collection jechuudha. Manaajimentii akkamitti akka qulqullina qoshashaalee garagaraa balfa garagaraatii fi waan naannoo keenyatti ijaan harkaan tollee fi kana akkamitti akka qulqulleessinu ilaallee jirra. Kana keessaa tokko fakkeenyaaf naannoo Haramayaa Awwadaay Maayaa City of fudhannu taate waa'ee kanarra saffisaan hojjechuu jiran. Saffisaan hojjetanii gara balfa kophaatti walitti qabanii mazagaajaadhaan kar tokkotti fudhanii baasuu waan akkasiifaa waa'ee laandii lafarratti illee akkasumatti waa'ee piroojeektiilee garagaraatiin wal qabatee waa hunda laallee jirra. Hojiin fuuldura argadhu future plaanii kiyya ture amma ani gaa ergaan tireeningii kana fudhadhe maaliin godhuu qaba yoon fixee asii bahullee hojii mataa kiyyaa kireetiin godhu uuma xixiqqoo irraa ka'ee akka waan guddatti hojjedhus na barsiisee jira. Waldaan kuni gama biraatiinis carraa ofii kiyya bira kutee nama biraatiif illee carraa uumuu jalatti akkasumas sadarkaa sanii karaa guddina deemuun hin danda'a karaa biizines pilaanii guddatti ce'uun hin danda'a jeetii yaada. Wandoonni waliif waa hunda hojjeta haala hojii carraa hojii jechuudha. Hojiin tuni akka hundattuu yoo hojjette ittiin guddachuudha. Carraa hawaasni hin beeknellee ittiin fayyadamsiisuudha. Fakkeenyaaf qoshasha kana fuutee gara xaa'oo karaa dikee raammolee takka wajjin wal qabsiiftee yoo oomishtu taate gara dikee yoo jijjiirtee gama biqilootaatti gootee waan takka investi goote sunis carraa hojiiti. Gabaabumatti development taataa jechuudha. Gabaabummaa guddataa jechuudha. Carraan hojii kireet gootee akka itti uumtu sana hawaasa barsiisuudha malee wanni hojjete hunda takka kaapitaala diinagdee ta'uu inuma noolle namni akshinii qabaanna adeemsa keessa pilaanii qabaannaan jechuudha. Interpreneurshipii fudhachuu jirra. Waa sadii fudhachuu jirra leenjii guyyaa 5 kana keessatti. Innis interpreneurshipidha tokko 5S dha. Tokkommoo solid waste management kana sadan irratti fudhachuu jirra. Interpreneurshipin kun hojii uummattee hojii illee namaaf uumuudha. Hojii uummattee waan tokko dalagdee hojii illee namaaf uumu. Solidiin kun immoo waan takka walitti 5S'in kun immoo waan tokko walitti qabdee bakka deemu hunda haala mijeessitee ittiin gochuudha. Solid waste managementiin kun immoo waan takka ittiin gochuudha. Sunillee walitti qabdee wanti gochuudha. Waan kana sadan irratti fudhanna. Hojii tokko ofii kiyyaa uummadhee dhiisuun hin qabu. Ofii kan itti leenji'eetiin jira waan ta'eef hojii kana uummadhee namaafillee hojii uumuudha beekta. Interpreneurshipin kun jechuudha. Solid waste kun immoo waan takka wanti qoshashaa garagaraati jira. Qoshashaa kana faabrikaa hedduu jira lama hedduu jira baatuma kanayyuu bakka qopheessuun yoo bakki hin jiraanne haala ittiin amma Haramayaan kun tini sadii qaba. Maayaa Citiin kun jechuudha. Tini sadii qaba Addalleedha. Haramayaa kanaa fi Awwadaay kun sadan immoo walitti qabamanii
wanti gochuu yoo asii bakka itti qosha balfisuun gatamu jiraate kana sadan keessaa walitti dhufeenya rileeshinii gooneeti isaan gaafanne isaaniif bu'aa tokko buusnee bakka itti balfi kun ta'u amma naannawa baatee kana yoo garte bakka itti balfi gatamu karoma irratti gatama argitee jirta yoo ta'e amma nuun sanirratti hojjechuu deema leenji kana leenjinee yoo baane sanirratti hojjechuu deema amma balfa sana aayilaandii jira waan garaagaraa jira kuduraa jira waan hedduu jira balfa sana addaan qoqqoodneeti ka gatamuu qabu bakka itti gatamu deemnee amma aramayaan kun waan qabu natti hin fakkaanne hojjechuun eegalle gennuun immoo itti hojjanna innee yaadu jira isaaniifuu bakka sana walitti qabne waan dhiyeeffamuu qabu dhiyeessine intini goone geessina innee baay'ee natti tola leenjii kanaan jechuun anillee ofii koo hojii uummadhee jedhee duubatti deebi'uun qabu nama hojii dhabeeyyee hedduu jira isaaniif illee akka hojiin uumamu gochuun qaba. Egaa nu eeggachuu jira amma haala danda'ame waan takka madaabaraallee ta'uu mana irratti deemnee gorsinee fudhannee yoo dandeenye waan gochuu dandeenyutti ni goone bakka walitti qabnee balfa kana bakka geessinu nama wajjin tini goone rileeshinii goone ijoollee wajjin hojjechuu dhaabbata walii fi kana wajjin bakka balfitti gatamu aayilaandii nama fakkeenyaaf asitti illee gurguramuu baatu bakka biraatti gurguramuu jira jedhanii walitti qabdee faabrikaa saniif dhiyeessine ka gubamuu qabu gubnee ka waan akka kuduraa kaamoo yoo nu danda'an walitti qabnee wanti gochuu danda'u. Gabaasni Shimallis Baqqalaa. Ganda baatee irraa hin dhufee hoogganaa waldee gamtaa waliif kan qulqullina naannootii fi giriin arbaan eeriyaa magariisummaa magaalaa irratti naannoo magariisummaa magaalaa maayaa irratti kan hojjetu jechuudha waldaa gamtaa waliif jalqaba galata ibseetiin ergasii booda waa'ee beekumsa leenjirraa argan takkaffaa dura irratti Haramaa Yuunivarsiitii hedduun galateeffachuu barbaada maanajimentii Haramaa Yuunivarsiitii haalaaniin galateeffachuu barbaada. Baasii birrii miliyoona 2 baaseeti makiinaa tiraanspoorteeshinii qushaasha kana manaa manatti ittiin sassaabnu nu gumaachuu isaatiif galata hedduu qabaa jechuudha yuunivarsiitiin. Kuni hojii addummaadhaan hawaasa naannoo isaatiif yuunivarsiitiin hojjeta keessaa tokko jechuudha. Kun waan laafaa miti. Kanaaf qaceellotti galateeffamuu qaban jechuudha yuunivarsiitiin Haramayaa. Waa'ee leenjii wajjin wal qabatee dhugumatti beekumsa addaatirraa arganne leenjii amma hayyoonni barsoonni yuunivarsiitii Haramayaa asitti nuuf laatan kana leenjii addaatirraa arganne akkaataa hojiitti uummatan namni yuunivarsiitiillee giraajuweet godhee teempoo qabatee hojii barbaadu osoo hin ta'in hojii mataasaa kalaqee dandeettii qabu san namni uumamaan dandeettii ni qaba dandeettii isaa san baasee akkaataa itti hojii sanitti uummachuu danda'u wantoota akkasii waa baay'ee tokko nu barsiisan. Kanaafillee yuunivarsiitiin kana godhuu isaatiifillee hedduu ammallee galatoomuu qaba. Inni biraa immoo hojii keenya dabalataan kan solid stage management ingiliffaan kana jedhama. Qulqullina balfa gogaadha. Kan manaa fi manatti kan nuti gurru irra deemnee jechuudha makiinaa tiraanspoorteeshinii yuunivarsiitiin akkasitti dura sitti himetti nu qopheessee jira. Waldoonni kun taayim iskeejulii sagantaa adda addaa ammagaa magaalaan maayastii taatee jirti bal'attee jirti. Baatee irraa yoon fuunaa Haramayaa irraa araddoota lamaan magaalota qabdurraa yoon fuunaa kan jiru san akkasitti karoora mataa keenyaatti qabnaa jechuudha. Kanaan akkasitti irra deemnee irraa gurra. Inni biraa immoo dhaabbilee mootummaa biiroo haa ta'u waajjira bulchiinsaa hospitaala akkasuma ammas manneen barnootaa isaanowwan kanarraa guunnaa jechuudha. Akkasuma ammas qushaashni kun egaa maal jedhan abbootiin teenya yeroo mammaaku qushaashni kiyya qumaasha kiyyaa kaayyoo jedhamu san qabannee deemnaa jechuudha. Namni amma maqaan isaa qushaasha yeroo jedhan fokkotaadha. Qushaashni qabeenya jechuudha. Qabeenya jechuudha. Qabeenya maallaqa. Isuma kanallee fuunee maallaqatti jijjiiruudhaaf kaayyoon keenya guddaadha jechuudha. Waldaa gamtaa waliif keenya kana hawaasni akka itti hubachuu qabu ispeeshaalii hojiin kun naannoo kanatti haari'a. Magaalota gurguddatan yoo deemne amma Finfinnee fa'aa Bishooftuu maal kana yoo deemne ni jira wanni kun beekamaadha. Asuma Dirreedawaallee garuu naannoo kanatti haaraa waan ta'eef waan kana hawaasni hubachuu qaba. Qulqullina
dhuunfaa isaaniitiifis naannoo isaaniitiif waan ta'eef jecha yeroonii fi miseensonni gamtaa waliif kun itti dhaqanii qushaasha gaafatan birriin isaan gaafatan birrii waa xiqqoo feestaalatti walitti qabanii luukatti walitti qabanii hulaa hulatti deemanii akka irraa fuudhan. Jiidhaa fi gogaa addaan baasanii kaawwatu. Jiidhaa fi gogaa adda baasanii kaawwu qabu. Solid stage jaamaami gogaa balfa gogaadha. Yoom akka dhufan itti himamu. Yoom akka dhufan itti himama. Iskuujilii wanta mataa isaa qaba. Yeroo sanitti qopheessanii kaawwufii qaban. Kaayanii fi miseensonni kun irraa fuudhanii deemanii jechuudha. Inni biraa immoo gama bulchiinsaatiin wanti akka rakkootti amma nuti rakkoo nutti jennee kayaannu yoo jiraate gaafa amma hawaasa abbootii warraa kanarraa qushaasha kana balfa kana walitti sassaabnee deemnuun eessatti gannaa waan juusan laandi fiil waan jedhamusan bakka sani amma iddoon sani amma akka baateettis hin jiru iddoon. Akka maayaattis hin jiru. Akka maayaattis hin jiru. Hojjetamaa jira waan ta'eef. Hojjetamaattis hin jiru. Gaaf tokko yeroo hojiin akkasii ka'e galee kunuutti kuniin qaba. Sirriidha. Beenyaan lafaallee kafalamee naannoo ganda kollaa jedhamu eegalamee ture. Qabatamatti amma garuu bakki itti hin jiru. Fiinlaandii bakki dhaabbatee jira wanni isaa hin jiru guutumatti hin jiru. Kanaafuu qaamni mootummaadhaa bakka itti balfa gataa qofa sun bakka itti gatamallee qopheessuun dirqama. Kana qopheessuun dirqama nu ta'a jechuudha. Itti ta'a qaamni mootummaa. Kana akka nuuf godhan. Kanaafuu qaamni mootummaa kana hubachuu qaba jechuudha. Akka isin qushaasha guurtanii itti gattan qopheessuu qaba jechuudha. Qopheessuu qaba. Leenjii nuti kan fudhannu waa'ee sadii irratti sadeen kan duraa kalaqa hojii irratti kan lammadaa immoo haala ittiin balfa kana to'atan jechuudha. Bulchiinsa haala ittiin balfa kana to'atanii sadaffaa akkamitti balfa kana hoo hawaasa kanarraa fageessuu dandeenya. Kajahamu irratti gosa sadiin leenjii kana iddoo takka fudhachuu jirra jechuudha. Kalaqa hojii kanarratti egaa duraan hojii kanaan dhaabbatuma achiin qaccaramtee hojjettu qofa seenee. Kan mootummaa qofa seenee. Garuu hojii mataa keetiifis kalaqtee uumuu ni dandeessaa. Ifirra dabarteetillee ifi iddoo guddaa takka geesse namaafillee hojii uumuu ni dandeessaa waan jedhamuun baradde. Sadaffaa amma nuti hojii nuti hojjennu kalaqa wal qabsiise jechuudha hawaasa wajjin. Hawaasa kana hoo akkamiin qabachuu dandeenya? Maamila keenya kana haala kamiin qabachuu dandeenya? Sanirra dabree ammoo dhaabbata adda addaa wajjin akkamitti hojjechuu dandeenya? Hariiroo akkamitti uumuu dandeenya? Gartee asirraa inkamii argamu kana galii argamu kana haala kamiin ittiin fayyadamuu dandeenya? Qisaaseessinee hojiirra oolchuu dandeenya? Waan jedhamu karaa hedduudhaan barannee jechuudha. Amma nuti kan hojjennu dhaabbata garaagaraa wajjin isaa wajjinoo akkamitti wal qunnamtii hariiroo jechuudha hidhata qabaannee akkamitti wajjin hojjechuu dandeenya kan jahamu haala saniin irraa barannee jechuudha. Maaliif nama wajjin hojjechuudhaaf akkamitti waliigaltaanii dandeettiin itti waliigaltu haasawwattee itti waliigaltus as keessatti kan barachaa dhufne ta'a jechuudha. Hedduu faayidaa qaba. Duraan akka yaadeen ture jechuun kalaqa hojii kanaas raafii gubbumarra beeyna malee akkana keessa akka gabbuunee barru jechuudha. Kan nu godhe Haramaa Yuunivarsiitiin cinaa dhaabbateeti amma leenjii sadeen siime kana idduma takka kan namu bakka sadiitti akka nuti jabaannuuf iddoo waan sila yeroo kan namu iddoo takkatti nu kannee akka nuti wanti keenya jabaatu nu godhee jira jechuudha. Kanarra carraa kanatti fayyadamee Haramaa Yuunivarsiitii hedduun galatoomfachuu barbaada. Anallee bakka bu'ee dhaabbanni keenyallee hedduu